ليس تتلا مركون جنا يجيني كان ليس تتلا أنا مرات ما فرمات أنا ما جرى ملك أنا بقول باسين ده بس أنا هو بنجرب تكتب بوي أيه أسمع تفرمات بربعدا أنا بيوكم ما يعني كنا وما بالبلاد الناس عندهم تبغى صورة كل عليه زنجة أها وري أسي إيه سيركي مو إنكم نو بالبلاد تندن ديني نتيجة باسبور سر رافورين لالاني تو مچل سني إيه اوكي هي تمامي وني حاسو برباد وني غرتي حواسا اورموتي تتا هاتو نموت غرتي شمرنا كيتي بيابا ناتو ايجنسي غرتي بيا سباس اللي هاتو كومينتي راقب دو جراتي مال وان دام برباد مال تجرا هذا رانجلان قالوا تفوان تسريادا بوروفيس ما سريادا إني ما نبس ركينا دبلو بسونتان ركينا هيرسو في ثم ركينا دبل لجنة سو مدو كوبافي ركينا دبلان ميه كنجر سبب مسا قرّا في جيلا تنيا جوانا وچو فتو كان مالين قبدو إنك بويا اكلمت جرتا ودكاليتي كيارن يوسن برباچي سو بايا فوتان ديامون دندامون جراني كيارن فوتا يفراني ميه جراني هي الحمد لله ام ربي ان شاء الله ركو جلاسي باسيراتي مالو جتبيت يك يعني ما وجه تنتله يلا فوتا كارديو نجتنتله ها فوتا كارديو نجتنتله كتا كاردي مالي كاردي من يالا اوكي دكتورات مو نرسينجي نرسينجي سنكم جلمت ani dallaalota akka biyya keenyaa jechuudha bineeyyiin argina dhugaa rabbi uummata garaa ofiitii alatti dhala namaa biraaf hin yaadne dhugaa rabbi uummata si miidhuu malee sirratti faayidaa wayii argachuu qofa yaadan uummata miskiina ijoollee mucaan tun afaan waabeettiidha dubbachuu dandeettiidhaaf sanuu nama argatte malee jechuudha dubbattee ofirraa baafachuu san dandeettiidhaaf namatti baate malee ijoollee meeqa ka dubbachuu afaan makan kee kana dubbachuu sodaatu jechuudha biyya namaa keessa dhama'e dhugaa rabbi mee si yoo biyyarraa dhuftan jechuudha yeroo jalqabaata maal abboolee keessa jira kun gabbuuta osoo mudannoon takka isin hin mudatin miira akkamitti isin dhagamu waan ila barbe baqattee jechuudha baqattummaadhaan biyya wayii gad seentee wanni hundi si jijjiirama jechuudha isaa fuudhanii madaamii achi si eega jedhaniitiin baabura keessa kaanii biraa deeman baasaa keessa kaanii biraa deeman dallaalota akkana godhaa jiru dallaalota eenyu dallaalota Itoophiyaati. Haramanee qofa waliin qabanii jechuudha. Uummata garaa qofa. Wallaahi uummata garaa qofa dallaalonni biyya keenyaa jechuudha. Wanna nama ajaa'ibu keessa biyyatti illee ufuma fayyadan. Biyya namaa keessatti illee nama ergan ufuma bicha faayidaa ofii qofa ilaalan malee ijoolleen kun maal miidhamti? Maaltu irra gahaa? Maaltu isaan miidha? Maaltu isaan fayyada jedhanii yaadan? Ilmoo hiyyeessaa irraa birrii gannaqanii maallaqa irraa gannaqatanii nyaatanii achi booda ijoollee karagatan. Bilbila ittiin kennan. Mi'a mucayyoon tun bilbila hin qabdu. Osoo bilbila qabaatte akka taatellee taatu namni lafaan badu jechuudha kallattii qabuun bilbila irraa fudhatanii bilbila erga fudhatanii ka'anitti khalaas yoo saattuu bilbila irraa yuun kaasan jechuudha. Madaami achi seeqa deeme achi maal jechuudha kun dhala namaati bara intalli rubaati afaan hin beektu biyya namaa hin beektu osoo biyya namaa beekte dubbattee ofirraa baafachuu dandeetti. Biyya namaa hin beektu biyya namaatiif haaroo bilbila harkaa hin qabdu. Miskiina biyyarraa fuudhanii sila amaanaadha wanni kun amaanaa fuutee bakka hangeessuu qabdu isaan karaatti gatan. Deema achi seega akka waa isin lafa beektu wayi. Ara rabbi isin haa galabbatu dallaalota biyya keenya isiniif hunda bartu inshallah. Maaliif isiniin dabalataniif fakkaate? Ilmoo hiyyeessaa miidhaa abada inuma isiniin daballe. Isiniin dabartu abadan mee biyyumatti ilaala dallaalota biyya keenya jechuudha. Dallaala lafaa jechuudha dallaaluma lafaaf magaalaa keessaa buladha. Faayidaa ofiitiif jecha lafa seera hin qabne sitti marsan jechuudha. Sitti faarsanii haga ati kasaartee bittuu see gahan jechuudha. Osoo miidhaa waasanii beekan jechuudha. Garuu dhala namaa kana gabbaasanii biyya ofii irraa baasanii silaa isaan gargaaranii utubaa ta'anii bira dhaabbachuu qabaatan dhala namaatiin deemii ilmoo waa takka hin beekne ijoollee waa takka hin beekne wallaahi rabbi isin dhiisaama duniyaa keessan kan amma isin galanii mukeefuma keessa ciistanii. Galtaniitum rahaa guutaniiti qalbii nagaatiin ciistanii billaa aleeki. Ijoolleen biyyarraa hin dhufti dalagaa hin qabdu nyaata gahaa hin qabdu bilbila harkaa fuutanii bilbila kashaafatanii yookiin ammoo kan mollaanii kanas haa ta'u dalagaa hin geessan gaafa isin dalagaa giixu achitti kennan gaafa isin dalagaa san hin taaneef ol galtu irraa fudhatan bilbila jechuudha. Maal jechuudha dhala namaatiin miti isaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتك أشتي فيديو كان أرجع والله أصودن دعمي دلال ويتوقع وانجو ويفتنا ولدوا ربي سبب نسام على جني فكات أنا ميلانيتي متجارو إسامي لما جلسون كعمك يا وان تفسد لجم ما لي دفعي هذا كي هذا برسيتي أباكي هذا برسيتي باتي جولي شمرني ركنا ميك كيس هذا برسني ما لك
liqeeffatanii kun qotiyoo gurgurate kun lafa qabu lafa gurgurate kun liqeeffate kun mootummaarraa hirtaa maali hirtu hurti jedhasan maallaqa haraama san jechuudha isa fudhatee biyyarraa bahe jechuudha. Haati naa dabarfattiidhaaf dhala ofii baastee kenniti. Garuu dallaalonni haramaniiwwan biyyarraa baastee ilmoo namaa gatti jechuudha. Garii isaanii dalagaa osoo dalagaa taa'achii baastee jechuudha. Ana fakkeenyaadha mana hin taane wayii nagalchite mana silaan dhalli namaa hin dhaabbanne wayii nagalchanii an achii baasanii obboleettii xiyya fuudhanii achuma fida osoo rakkina mana sanii beekan jechuudha. Kun amaloota dallaala biyya keenyaati. Keessaafu ijoollee teenya ijoollee Oromooti. Maaliif akkas ta'a garuu nuti qoy ijoollee Oromoo kun yoom waliidhaaf walii dhukkubsan wal miidhu malee walirra faayidaa barbaadu malee yoom wal fayyanna akka namaatitti. Ara bismillah hin gaadhu dhiisaa. Dhugaa rabbii miidhamni biyya namaatu nutti hammaatee jira. Akkaataan nu biyya namaatti obsineetiin jechuudha. Wala namaa keessa jiraataa jiru nu rabbi waliif beeka. Ara nu dhiisaa hin jiraanna. Ara ilmoo ijeessaatti birmadha dhugaa rabbii duniyaa isaa achitti 1780 irraa isaa faayidaa argattanii achirraa fiddanii jechuudha. Achirraa fiddanii dhalli eessa jira isaa quba hin qabne dalagaa akkamii seene maal akka ta'e quba hin qabne rahama akkamiitiin maallaqa sanii fayyadamtaati billaa aleeki. Xiqqooma miiroo isitti hin dhagamu. Anamma achirraa mucaa kana wata keessi hin beekne namummaa ishee qofaadhaan na dhukkubse wallahi. Maaliif dhukkubsadhe? Anis rakkadhee beeka waan ta'eef. Saroonni na rakkisanii beeka waan ta'eef dallaalonni jechuudha. Ejensii maalii jinni jaankaadhaan kana jechuudha. Hundaa miti garuu harka caalu haramanidha. Harki caalu haramanidha. Ijoollee ta'e yoo deemta waa addaan baafataa deema. Dallaaluma argatan ofiin kennina. Dallaalli amma hattuudha harki caaltu. Hattuudha. Faayidaa ofiitiif malee faayidaa ijoollee teenyaadhaaf dalagaa warra hin jirre baay'ata. Isin biyyuma alaa deemaa qofa beektanii dallaala hin taane kan sarka buutanii akka hin taane hin ta'inaa. Haramaniiwwan baay'ee jira waan ta'eef. Warra rabbiin laaffisee fi warra haqaan dalagullee jira baay'achuullee baatu jechuudha. Warra rabbii sodaa wayii qalbii isaan keessa kaahetiin haqarra dalagullee jira baay'achuullee baatu. Garuu harki caalu warra haramanidha. Warra sirraa fayyadamuu barbaadu malee warra si fayyadne baay'ata. Kanaaf ijoolleen keenya biyyuma alaa deemanii qofa dhageettanii haraman hin taane harka hin bu'inaa. Irraaf qosadhaa. Amma dallaalli mucaa'oontu hin jettu kana kinu hin argitanii sagalee isii viidiyoo isii hin dhageettanii dallaala akkanaa kana yoo ijoolleen keessan irraa deemaa jiraatte irraa jijjiiradhaa. Maaliidhaaf isiyyuu fayyadne maas fayyada sila. Ara bismillah dallaalonni keenya rabbii keessa sodaadha dhugaa rabbi ijoolleen tini ijoollee Oromoo rabbii sodaadha biyya namaa keessatti daa'ima afaan hin beekne biyyarraa yaastanii dhamaasina. Warri afaan beeku warri biyya beekuyyuu yoo ziyaaraa biyya dhaqee biyyarraas deebi'e itti garagala lafti. Ijoolleen tokko baadiyyaa kawaatakki hin beekne kawaatakki hin argine magaalaa baatee hin beekne biyya alaa deemanii qofa qabanii biyya alaa fidanii biyya namaatiin rakkistanii dhamaastanii warri karaarra deemee maraataa jiru isaan jechuudha. Ara rabbii keessa sodaadha. Duniyaan keessan illee barakaa hin argattu dhala godhachuuf jirtanii dhalli keessan kunillee waan ta'u hin beektan hadha jireenya isinitti tolee jireenya gaarii jiraachuu dandeettani. Tarii boru ati irraa deemte ilmoo kan kee bakka dhala namaa rakkiste kana rakkatu jiraatti. Ufiillee hoo waa yaaduu dadhabne dhala keenya boruu san maal ta'a jennee yaaduun dirqama nurratti. Kun dallaalota haramaniiwwan uummata keenya uummata Oromooti. Hundaa miti jira harki baay'een haramanidha waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen keenya illee yoo biyyarraa baatan jechuudha. Silaafuyyuu ka biyya beekuyyuu nama garagala warri biyya hin beekne isinirraallee hin laallamu. Akkuma ta'e sanittuyyuu lakkoofsa maatii keessan qabadha. Suuraa maatii keessanii, suuraa keessan. Wanni nama biyya namaa kana keessa nama mul'atu waan hin beekneef. Kana isiniin jedha rabbii isin haa qajeelchu hunda keenya haa qajeelchu. Kanaaf yeroo gaarii qabadha. Assalaamu alaykum wanni isin jedhetti fakkaanne meera keessa galee wallaahi yoo isiniin jedhu baadhallee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Inshallah yeroo gaarii qabadha rabbii inshallah biyyuma namaatitti isin rakkisi wallaahi biyya namaatitti isin rakkisi rakkachuun mana namaa keessatti keessaa bu'aa yeroo biyyarraa dhufan rakkachuun